WBO fi TPLF wal tumsuuf walii galuun gabaafame. WBO fi TPLF wal tumsuuf walii galuun gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi TPLF dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf walii galuu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu Reuters fi AP gabaasan. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee kunneen waliin ta'uun nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuuf hojjetaa jiru jechuun irra deddeebiin himataa kan ture yoo ta'u, ji'oota muraasaan dura ammoo lamaanuu garee shororkeessitoota jechuun mana maree bakka bu'oota uummataatti biyyattiitti farajuunsaa ni yaadatama. Garee lamaan WBO kan mootummaan Itoophiyaa ABO Shanee jedhuunii fi TPLF isaanii maddeen oduu Reuters fi AP gabaasaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaa ABO Shanee jechuun Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmaroo jedhamuun beekamu Associated Press AP'tti akkasumas hoogganaa TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el ammoo Reutersitti akka himanitti dhimma waraanaa irratti wal tumsuuf walii galuun himan. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba biyyattii keessatti bal'inaan socho'aa kan ture yoo ta'u, yeroo dhiyoon as garuu gara giddu galeessa Oromiyaa keessas akka socho'aa jiran himama. Mootummaan ajjechaa lixa Oromiyaa bakka adda addaatti raawwataa tureen qaama kana himatus gama dubbii himaa dhaabichaan ibsa kennamaa tureen gocha kana haalaa turan. Ji'a Sadaasaa eegalee mootummaan waliin waraana cimaa gaggeessaa kan ture TPLF ammoo gara naannolee ollaa akka Amaaraa fi Affaaritti seenuun haleellaa gaggeessaa jira. Amma furmaanni jiru afaan dubbachuu barbaadaniin dubbisuun aangoo irraa kaasuu qofaadha. Hoogganaa WBO Maroo Dirribaa fi AP'tti himeera. Kumsaan akka jedhetti gareen isaa waliigaltee irra kan ga'e torbanoota muraasa dura gaaffii TPLF isaaniif dhiyeesseeni. Diina waloo keenya irratti keessummaan tumsa waraana gochuuf sadarkaa haasaatti waliigaltee irra geenyeerra jechuun dubbate. Dubbii himaan garee TPLF Geetaachoo Raddaa akkasumas waliigaltee tokko irra ga'uuf hojiin hojjetamaa jira jechuun Reutersitti himaniiru. Dabaluunis egeree Itoophiyaa irratti warreen gahee qaban waliin hojjechuun waan haaraa miti jechuunis dubbataniiru. Kumsaa Dirribaa gamsaatiin Associated Pressitti akka himetti waltumsa siyaasaa uumuuf haasaan taasifamaa jiraachuun himuun gareewwan biroos haala wal fakkaataan hirmaachaa jiraachuun mootummaan amma jiru mormuuf wal deeggarsa guddaadha. Dubbii himtuun ministeera muummicha Billaanees yoom gareewwan lamaan kana ilaalchisee deebii gama imeeliin kennaniin TPLF fi WBO'n paarlaamaa biyyattii shororkeessummaan labsamuu himuun alatti odeeffannoo dabalataa akka hin kennine Reuters gabaaseera. TPLF waggoota 3 dura mormii taasifameen fi jijjiirama dhaaba Adwii keessatti godhameen shoora murteessaa mootummaa keessa qabu dhabuun teessoo isaa Tigraay godhachuun mootummaa federaalaa waliin gara waraanatti galeera. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf teessoo isaa Eertiraa godhachuun qabsoo taasisaa kan ture yoo ta'u, ABO'n waggaa 3 dura erga biyya seenee irraa adda bahe.